Agarra rafa. Guys, guys, anta wajata jira push gorame kageta chumba. Urtumi. Happy birthday to you, Jenna Duba. Ona maulik kamne. Guys, anta ma faka wajata. Waalaikum salam. Maikin da asli je dursa akamati maiki murma. Dursa habibi jirta fayya keti. Maiki murma ke chufaddu ati mala skota. Mala sigota si jamarati mala sigota bikki ballan kun oso comment ilalu dandeesso oso nama nalalu jiru nama dibba sadi fo ilalu dandeesso asli ilalu oso dandeessu ati mala sigota si jamar. Dubartii dhaabaa isii yoo na qullaa jirti takkan jettu. Oduutu hamma maseente bishaan tuddutti qorraaf morma keeraalti. Hara bismillah. Woi kira kon. Amma makeessa dhaabataa jirti. Ani beeka beera akkana koomenti barreessa. Way good. Firoomsa nagaya maki. Firoomsa akkam nagayaan fayyaadha firooyee jirta akkamati. Hirribni sidii deemaki. Kini riba si fidu. Kini riba ganda keenyatti nama tokko ajjeese eega dhugee booda hin du'e eega sanii kini riba dhuguun jaaladhan. Furmaanni maal? Furmaanni isaa baay'ee hirriba gisee raftu hirriba ifin dararaa yoo raftee sammuun kee si dhibbatee sammuun kee si dhukkuba jechuudha. Dhukkuba mataatiin wanni jettara dhukkuba mataa. Wala tokko jaara qabu na dubbisi ayye. Saniifuu jechuudha. Nam tokko sahuma hirribni dhufee fi horafee malee osoo hirribni dhufee gara gaggaluu cinquu yoo ta'e mataan na dhukkuba si galee kanaafuu akka mataan na dhukkuba hin barbaanne sahuma hirribna qabuun rafa jechuudha. Saa akkamitti qaba hirribni? Duraan sa'aataan na qabee rafuun ture amma arra garuu na hin qabne arra muudiin kiyya sirrii miti saniif. Yaa muudiin kee muudii sakkaaraa fakkaata lolaatu. Yaa. Hi sis, waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta yani filaqlaq. Qofaa miti bar dubartiin gisee heeruma geette akkasuma uf nyaatti. Addunyaa kanarra ka isii caalu waan jirutti fakkaatu no problem. Allah ani akkas hin taane egaa akkas hin taane. Baadiyyaattu iyyuu dubartiin gisee heeruma geette burcuqqoo cabsiti qoloo cabsiti qoluu beektaa? Qoloo cabsiti saanii cabsiti qorii faa cabsiti okkotee faa hubboo faa. Amma immoo biyya alaa kanatti sirkii fa'aatti darbiti namni muraasa sirkiin kee akka jiru caccabe dhodhoo'ee dhume sarka duukee osoo darbi. Duuba ifiina jalaa kufa malee hin darbeen. No waan ofiisi jalaa kufa fakkaata malee mallattoo bakka gaa'umsaa keessaa tokko dardarummaa keessaa tokko. Sagalee qal'achuun aaruun addunyaa kana guutuun akka waan harka isiitti irra jiru waan hurguftuu itti fakkaata amma shamar gisee heeruma geettu. Hirribni hin didaa nyaanni hin jibbisiisaa uffanni kun ka uffatu ittiin tolu kaan godhatti kaan baafatti. Anaaf reefuma laayif irratti uffanni gisee afur jijjiirate. No. I am Dr. Habibti. Your dad is doctor. Doctor Anisi osoo hin taane amaloota sitti hima amala. Kuno kuyin saban faanti beeka waan keessa darba. Daan rafee jira. Kuno you are right soddaa jedhaa jirti kuyin saban. This is reality. This is reality for girls in the dhiirri akkasuma warri dhiirallee amala. Saada Queen sisterii dabar. Eka reality da kun dhugaadha true jettee bar. Thank you so much. Jaan irraa fudhee dhungatin sare. Nah. Kini jechi qabini boqoma jala qabinani firaa gisee dhungatu yoo hin dhunganne baraanis akkanuma jee way ajaa'iba bar. Akkuma arafaate tokko kaani kan ma jettee na salphisin intala doktoraa. Lakki ani hin dhunganne akkanuma jee jechuun way ajaa'iba bar.
Infittere pasta nyaate. Pasta miti ruuza bar ruuza wal jala dabarsu natin tolus xiqqishoo maankiyaa xiqqishoo nyaadhee hanqana Deedete gizee ubburaan geette si jibbisiisami. xiqqishootti nyaadhe suutatti. Dursaa thank you habibi. Xiqqoo xiqqoo. Waan biraa si fiduu asii ol. Lifti keessa kaa'uun fudhatta. Wayyee siis. Thank you so much. Maal naaf keessa? Daabbo qoloo jira mana keenya. Maaki ati gawwaadha. Yaa dhugaadha. Dhugaa itti maqaa kennaa himuu jirta miti maqaan kan kee gawwaadha yaa nin beeka. Maal itti doktar? Allah komandiin lakkata nama wajjistee. Way good. Koofiyaan tosirraa bareeddi garuu. Sana malee biraa qabda. Nin qaba. Tanuman jaalladha garuu tan hin qabu keessa. Nyaannu gaaruusa deemuudha. Kaameeraa jalatti waan nyaadhu barsaniif na dabbare. Deemi kaameratti duuda gali nyaadhu hordoftoota keessatti si haasofsiisa akka isaan hin dabbarre. Nyaachurraa hin qabu nyaata gizeen akkatti as fide. Kophaa nyaachuu kiyya arkoo gizeen arkoo natti dhagahame. Egaa akka na gadhu eegalee amma bubbuleetiin jira. Torbaan geette. Dur amata guutuu kophaa nyaachuu ture amma garuu maaliif akka na jibbisiisa jiru hin beeku. Nuti ni beekna waan si jibbisiise. Ay doktor akka waa'eetti fi bara. Hay maaliif hin rafne garuu nam tokkollee raftu jirtani maaliif hin rafne garuu isin? Aboo hirribaa nu qaata barbaada gabara gara dide. Na dide. Hirriba nam meeqa deemee natti hima? Nam meeqa? Nama dhibba afurii as taa'u kana guutuu warra hirribni didee bara. Kaan jaarsatu biyya biraa galee kaan jaarsa bakka dalagaa jira. Okay, ani na didi. Dursaayee, thank you so much. Dursaayee ashaangulitti akkas jajjattu sana kan nime sana wayyaa. Ingilifa qofa barreessa warri koomentii kee diyaaspoora qofa sirra wajjin makki moo English for Ethiopian? Saantu saa diaspora na hordoftu. How you miss you soda what the epona did English is ada kun. Hada English for Ethiopia ma dubbatu dide. Dubbisime. Doktora taatee Ingiliffaa kan akkamitti dubbisuu dadhabde? Habibti ayyom takka biyya faranjii gadi jedhe kun hi guys kayeru kana na dubbate. How are you my love kayeru kun amma kun English for Ethiopia sirriitti dubbifne bar. Call you ibsisha manaman kun English kun illee English waa bar. Ibsisha rafee jira bar. Bilbiluu fi itti dabalee. Saree lama hafe saree isin barbaadde. Oh my goodness doctor jette kun amma English for Ethiopia kun hin dubbatu. She didn't see it bro. Si argaan jirtu obboleessa kiyya naan jedhe tokkollee. Asli irreechan dhuftu jedhee falmataan.
أنا شيخ تايرة توبة ديرا ربنا ريتو كرام بشان جنبي فيو الحمد لله. الريتش أمانتي رجلي وري وقفوتا نروجي. I really like watch you sweet than Berabai Era Jetta Sumayan Takale Dada Dengrif Asli Baka Kafla San Baka Kafla San Ma Hafte Ejere Bakasan Tokole Najina min al-Kafla Habibi diaspora na mushanshani woleti karatarano Asli Sodaki ya Dr. Asli Ejere Friendam. Are you wake up now? Amma kaarta thinjere tokole abeting lip. Son, we do weeding for sister doctor. Evalambute oboleti tiya furimo oboleta kiyete fura da kasa ada jete kun. Kuntra go